taane jaalalli fiinine firisaatuun argii. Oromoon saba guddaadha. Saba addunyaa kanarratti beekama. Afrikaa irrattis immoo saba tokkummaa ta'e. Baay'ina uummataanis ta'u aadaa seenaa qabaachuudhaan saba sadarkaa tokkoffaarra jirudha. Garuu uummanni kun karaa mara haga barbaadamu deemaa jira. Inni jedhu garuu gaaffii guddaadha. Kana keessaa saba tokko kan beeksisan, saba tokko kan sadarkaa guddaatti ceesisuu danda'an keessaa inni guddaan aartiidha. Aartiin uummata Oromoo maalirra jira? Eessarra jira? Isa jedhuuf baay'ee himuun hin barbaachisu. Maaliif hundumni keenyayyuu kan waliin beeknu waan ta'eef. Uummanni Oromoo seenaasaa, aadaasaa, duudhaasaa haga barbaadamu beeksifachaa jira, of beeksisaa jira isa jedhuufi gaaffii hunduma keenyaati, hunduma keessanii fandhiisa. Yeroo ammaa kana uummanni Oromoo miidiyaa muraasa qabaatus miidiyaa muraasni jiran kunis waa'ee aartii Oromoo irratti xiyyeeffatanii hojjetu inni jedhu gaaffii guddaadha. Maaliif yeroo ammaa kana miidiyaaleen keenyi diraamaa dabarsaa jiran hin jiran. Yeroo darbe keessa jechuun ni danda'ama. Haala gaariitiin amma tokkos ta'u yoo deemaa dhufellee yoollee agarsiisaa yoo hojjechiisaa yoo hojjechaa dhufanillee amma garuu hancaalu gadi bu'aa badaa dadhabaa waan martiyyuu xiyyeeffannoonsaa siyaasa qofarratti ta'ee dhufaa jira. Kun immoo uummata kana aadaansaa, seenaansaa, eenyummaansaa akka badaan dhufne akka dhokachaan dhufne baay'ee ni shakkisiisa. Yeroo dhiyoo kana diraamaan namni baay'een jaallate, diraamaa uummanni hedduun jaallate daawwachaa ture tokkotu ture. Innis Hireedha. Hireen waggaa tokko oliif diraamaa OBN irratti deemaa turedha. Hireen baay'ee jaallatamaa, baay'ee seenaa, aadaa, eenyummaa Oromoo kan tuqu, jiruuf jireenya uummata Oromoo kan agarsiisu diraamaa baay'ee jaallatamaa ture. Diraamaan kun OBN irra deemaa ture. Waggaa tokkoon booda garuu addaan citeera. Maaliif addaan citee laata? Maaliif dhaabbate laata? Isa kana mee isinumaaf dhiiseenii yeroo dhiyoo kana immoo Hireen gara foddaa televezyiiniitti deebi'uuf hojii bal'aa tokko hojjechaa jiran. Hojii bal'aa hojjechaa jiran kunis immoo hojii Hireen gara foddaa televezyiiniitti deebi'uuf haala adda ta'een haala kanaan durarraati jechuun qulqullinaanis qabiyyeetiinis waan hundumaatiin haala adda ta'een Hireetiin gara foddaa televezyiiniitti deebisuuf barreessaa fi daayirektera diraamaa Hiree Kumsaa Taammanaa hojii bal'aa qarshii guddaa irratti dhangalaasuun hojjechaa jira. Maarree anis Hireen maalirra jiraa? Eessarra jiru? Maal hojjechaa jiru? Kan jedhuuf deebii barbaacha garuma isaan hojjechaa jiranitti imaleen ture. Maarree anis yeroon imale sanatti isaanis baay'ee xiiqeffatanii, baay'ee garee ajaa'iba uummatanii, kaameraa sadarkaa isaa eeggateen, sagalee waraabduu sadarkaa isaa eeggateen, akkasumas immoo meeshaalee garaagaraa sadarkaa isaanii eeggataniin ijoollee ogummaa ciccimtuu qabdu dabalatanii jechuudha. Magaalaa Burraayyuu bakka addaa ta'e tokko bosona addana keessa jira. Magaalaa Burraayyuu qixxeetti argama jedhamee hin yaadamne tokko keessatti otoo isaan hojii kana hojjetaniin isaan argadhe. Maaliree isaanis akkaataa isaanitti si'aawamanii walii galanii waan marayyuu akkaataa isaanitti hojjechaa jiran baay'ee nama dinqa. Maarree kun unuuf xiiqii ta'ee nu keessatti xiiqii uume isaan cinaa dhaabbannee inni qabeenya qabu qabeenya isaatiin, inni beekumsa qabu beekumsa isaatiin karaa mara wal deeggarree aadaa, seenaa, duudhaa keenya addunyaatti agarsiisu, aartii keenya jajjabeessuu, cimsuutu nurraa eegaman insinii jira. Maarree anis akkuma achitti argameen taatee hedduu kaameraa kootiin kan hin qabadhe yeroo ta'u, isaaniinis immoo akkasumas daayirekteraa fi barreessaa diraamaa Hiree Kumsaa Taammanaatiin gaaffiif deebii muraasa tokko taasiseefiin ture. Maarree Kumsaatiin gamanumaan galateeffachaa isinis immoo bakka jirtanitti jechuudha Hiree akka cinaa dhaabbattan, akka deeggartan, keessumattiyyuu dhaabbileen garaagaraa Oromiyaa keessa jirtan akka waliin taatan, akka aartii keenya bakka hundatti cimsitanii ofii keessanis of beeksistanii aadaaf seenaa uummata keessanii, aartii uummata keessanis akka cinaa dhaabbattan gamanumaan
waamicha isinii dabarsa. Maarree kumsaatiin galateeffachaa mee taateewwan tokko tokko walumaan haa ilaalluuti gara gaaffiif deebii kumsaattan isin dabarsa. Horaa bulaa deebanaan isinii jedha. Baay'ee galatoomii asitti argachuu koof baay'een gammada. Mee maquma keetii daawwattoota keenya maqaa keetirraa ka'iiti gahee hojii kee maal akka hojjechaa jirtan meenatti? Maqaan koo akkuma beektan Kumsaa Taammanaa. Kumsaa Taammanaan jedhama. Barreessaa qopheessaa akkasumas daayireektar olaanaa diraamaa Hireetidha. Akkuma amma argaa jirtan iddoo kanatti ogeessonni meeqa akka jiran filmaamuuf nama rakkisu fiilmii daqiiqaa tokko kan daqiiqaa lamaa waraabama gaafa jedhamu namni daqiiqaa lama keessatti waan xumuramutti fakkaata. Iddoo kanatti meeshaa waraanaa lama nu barbaachisu guuti. Kana argachuudhaaf immoo eeyyama poolisii irraa argachuu qabna. Qaamni seeraa sun dhufee nu wajjin dhaabbachuuti qaba. Kaameeraa kan waraabaa jiran ogeessota lamatu jira. Aktaroota dudduubaa meeshaa kana qabatanii fayyadaman sadiitu jira. Aktaroonni kan biraa lama jira. Daayireektarri jira. Iddoo kana kan jiru nama 12 ol. Waraabbiin iddoo kanatti fudhatamu garuu nu baay'ate daqiiqaa 5dha. Amma sa'aatiin kun sa'aatii 7 walakkaa darbeera. Kan jalqabne ganama bariidhaati. Jireenyaan iddoo kanatti tola jira. Amma galgalaatti akka kanaattidha. Namni torbeetti viidiyoo daqiiqaa 30 gaafa jedhamu waama daqiiqaa 30 gidduutti xumurra yookaan rakkoo barreessuu qabaanne miti. Seenaan Oromoo irratti ta'u, dabni Oromoo irratti ta'u of danda'ee diraamaa fiilmii. Oromoo barreessa taanaan baay'ee barreessaa cimaa ta'uu nu sirraan eegamu. Dhugaama hawaasa kana keessa jiru yoo baastee fiddee dhufte iyyuu inni fiilmii caala waan ta'eef. Kanaaf barreeffama kana yoo xiqqaate barreeffamni kun fuula 117 of keessaa qaba. Barreeffamni qoddataan kun taphatanii jechuudha. Fuula 117 jechuudhaaf yoo xiqqaate nuti guyyaa 20 ganamaa hamma galgalaatti halkan dabalatee hojjennaa jechuudha. Kan ogeessotni hammi kun fiilmii hojii wal qabatee namni hammi kun hojjete bajetaa akkamii barbaadaa kan jedhu egaa namni ogummaa isaa keessa jiru sirriitti beeka. Uummata hin komannu dadhabbii isaa uummanni baay'een hin beeku waan ta'eef jechuudha. Kan ormaa irratti immoo wal jechuun kana ta'aa jira jechuun seenaan isaa baay'ee dheeraadha. Kanaaf nuti hiree irratti waan baay'ee kaasne irraa hiree keenya takkaa qoddannee fudhannee ofii dadhabneetu alagaadhaaf filaannee maaliif jettee kan jedhan jiru namoonni baay'een 1983 seenaa sana dubbiseetu kumsaan hin hojjete 2012 wanti kun dabalamuu danda'a shakka walii wajjin taanee jaalalli finiinee firii isaatuun argin deebinee facaaneedha waan baay'ee xumuruu irratti goolii isheedhumaa gashuu irratti rakkoon akkasii mudatu. Kanaaf hojii irratti jirru waa'illi koo beenyaa dhaabaatis dhuftee nu ilaaluudhaaf maa irra jirtu nuun jechuudhaaf dhuftee atis galatoon ulfaadhu. Hojii haaraa dhufu keessatti immoo waan baay'ee tuqna jennee amanna. Akka inni addaan citus hin barbaannu torbee tokko hojjete torbee tokko addaan akkasii hin barbaannu hundisaa walitti qabamee maal fakkaata hireen maaliif hiree akka jedhamellee hamma yoonaa hin tuqamne kutaalee hafan keessatti wantoonni hundumtuu yeroo dhukkubni koronaa jiru kana keessatti hundumtuu maaskii godhatee kaanis tuun godhatee akka kanaatti hojjechaa jirra. Wanta kana addaan kutuu addaan akka kunnuuf sababoota hedduu jira ture. Argitanitti yoo ta'e diraamaan biyya kanaa miiliyoonni hedduun kaffalamuuf illee zaman diraamaa fakkeenyaaf fudhatan gaafa jalqabaa jedhanii warra miiliyoonni 18 kennamee fi jalqaban iyyuu kisaaraadha koronaa keessa hojjechuu hin dandeenyu jedhan nuti immoo bar tokko teenyee qabsoo Oromoo keessatti nama galmaan ga'uu dadhabe tokko teenyee arrabsina taanaan anoo maaliin gaheen koo maal ture anoo diraamaa kana jalqabeetuun xumuriin akkamittiin qabsaa'ota qeequu danda'a borsa jedhuuf koronaa kana keessatti waaqayyoos lubbuu keenya eegee jabaannee hojjechaa jirra. Kanan siin jedha. Waan tokko qofame otoo hin deemin akka xiriifattu nan beeka hojiin akka dhaabbatee seeguun beeka. Mee keessumattiyyuu miidiyaaleen keenya jechuudha. Miidiyaaleen keenya gama aartii irratti yookiin gama aartii irratti hojii irratti baay'ee laafoodha. Amma waan akkasiifaa silaa uummata biraan ga'uu duuba maal hojjechaa jirtanii maaltu hojjetamaa jira maaliif hanqate maaliif rakkattanii kan jedhu kanarratti hojjechaa jirani. Mee namni haga yoonaatti maal hojjechaa jirtu dheesiin gaafatee beeku jira. Gonkumaa hin jiru. Baay'ee miidiyaa mootummaas dhuunfaas dhannee dubbisneerra. Birrii tokko bajjeta kanaaf ta'uu hin qabnu. Deebiin isaanii. Ammas deebi'anii 1980 keessatti himu 60 keessa bara dargiin ture sitti haasawaa afaan Oromoo bara sanaa cuucamee waa'ee isa bara darbii dhiisanii amma maalan gochaa jiraadha. Sa'aatiin nama irra jirutti maaliin fayyadaa jiraadha malee miidiyaan dhuunfaa gaafa fidanii nama kaa'anii namni kun hojii sana irratti aartii kana irratti beekumsa akkamii qaba osoo hin taane mootummaadhaaf hammam amanamaadha siyaasichi hammam gaggeessaadha rakkoon jiru beekna baay'ee isaanii waan ta'eef qarshii aartiidhaaf birrii tokko ba'u kan isa aarsu jira.
namni TV keessatti hojjetu diraamaaf aartiin hin barbaachisu naan jedhee beeku jira baay'ee dubbachuun barbaadu kana oluu garaatti baanneerra waan ta'eef kanaaf nun warra abdii kutatanis miti fuulduratti adeemuudha kan qabnu kana seen jedhee amma sadarkaa aartii Oromoo ol guddisuuf ani baay'ee kan ajaa'ibe bakka amma filattani kanadha. Bakka amma filattan kun eessa? Maayin waliinsa bakki kun siruma magaalaa keessatti argama kuni maayin? Waraabachuu dandeessa kattaa kana. Iddoo dinqiidha argama keenya wajjin iddoo deemu seenaa keenya wajjin iddoo deemu barbaanneedha kan arganne. Wantoota akkasiitu biyya alaa ta'e ofii isaanii uumu istuudiyoo keessatti ijaaru. Nuti garuu uumamni kan kennu qofaadha barbaadde kanatti argachuu qabdu. Kanaaf uumamata sirriidha inni sun hojjechuudhaaf qarshii guddaa barbaada. Kan ammoo Oromiyaan badhaatuudha waan dhabne hin qabnu. Hiree yoomitti eegne hiree? Guyyoota muraasa keessatti. Guyyoota muraasa baatii tokko. Maalirratti akka eegnu himuu dandeessaa? Miidiyaan sun ammaaf inni fayyaa ta'aa ulfaadhaa galatooma kan amma daawwachaa jirtan kuni taateewwan daayirekteerota barreessitoota ogeessota sagalee ogeessa kaameeraa asittis kan agartanii taatota hunda kan asitti argitan hundi qaamota garaa garaatu jira namoota gara 15 akkas kataaniitu as keessa jira kuni hundi egaa aartii keenya seenaa keenya eenyummaa keenya nuu ibsuuf kan isaan bosona kana keessatti laaqana ciree otoo hin jedhiin isaan as keessatti argamanii anis maalumarra jirtu jechuuf kan inni waan gochuuf dhufe kanaaf baay'ee galatoomaa isaanillee kun asiitii Adaamaatii bahaniit kan isaan dhufanii Adaamaatii bahaniit kan isaan asitti waraabamuu dhufanii namni aartiin keessa isaa jiru akkana faana oolee faana bulee beelaa dheebochaadha kan inni waan jechaa jiru. Hunduma isaaniiyyuu dargaggeessa keenya kanas dabalatee aartii keenya irratti ammas itti haasa'amu irratti hojjetamu irra dhaadheeffamu turre jiraata. Ijoolleen kun cinaa dhaabbatamu turre jiraata. Abbootiin qabeenyaa miidiyaan keenya akkasumas immoo qaamoleen garaa garaa jechuudha irratti hirmaachuu turre jiraata. Kanaaf anis kunoo asitti argamee garee diraamaa hiree maal akka hojjechaa jiran amma tokko simbiraaf ga'uuf yaaleera. Galatooma baay'ee ulfaadhaa isin jenna gara fuulduraatti immoo hireen haala akkamiin akka dhufu akkasumatti yaaduun nama rakkisu kunoo akka kanaatiin eenyummaa keenya aadaa keenya seenaa keenyatti nu dhamaa jiru anaan keessaa nu bayii jechaa jiru maaliif iddoo isaan jiranii iddoo bosona keessaa laga jiranii kanaaf gara hojiitti deemnachaa jiranii galatooma dhangaa aartii tiyuubiitiin daawwadhaa hundumni keessanuu ulfaadhaa isin jedha galatooma. wali wajjin taane jaalalli fiinine firisaatuun argii